Ashama akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii anis nagaa kootti galata waaqayyo isinis baga nagaa taatanii akkam jirtanii miti warroonni maatinaaf hin taane maatinaa taa'e subscribe like share gochuu hin dagatiin isin jira warroonni immoo maatinaaf taatan guddaa tokko galatooma isin jira kan irra isin qabadhee dhufee warroonni biyya arabaa jiru barnoota nuuf ta'a irraa barannaa jedhan isin qabadhee dhufee akkasuma fakkaattonni koo jechuudha. Warroonni biyya ormaa teessanii maatii keessatti birrii eeggattan yookiin lafa naa bitaa mana naa bitaa bakka wanta akkasii kana naa godhaa jettanii birrii keessan maatiitti ergitan isiniif timirtii taa'ee isin qabadhee dhufeera. Innis maali jettanii hiriyaatu waggaa afur wajjin ture jechuudha. Dhugaa baay'ee natti dhagahama Yoonaas ta'uu jechuudha. Dhugaa bakka akka guyyaatti na dhukkuba dhugaa na dhukkuba bakka. Rabbi maaliif akkatti hojjetamee dhufu waanan arguuf jechuudha. Waanan arguuf jechuudha. Haati ombaa yoo si dhukkube yookaan nama hin naan jechuudha. Mucayyoon tuni yeroo duraatiif beerota waggaa 3 turte as immoo waggaa 4. Dhaqanaaf isheen wal bare waggaa 4 jechuudha. Afaan Amaariffaatiin walii galaa fi Arabiyyaan haasofnu guyyaa jaaratti waan nu beekaniif haasofnu afaan Amaariffaatiin isheen intala dabuubite jechuudha. Maqaashi dhaawun barbaachisu goddanyaati irraa gu'ee jechuun ani jalaan hojjaa isheen gubbaa hojjette jechuudha. Birri ishee kan kennachaa turte obboleessa isheetti kennachaa turte. Obboleessi lafa maqaa dura isheen maqaa kiyyaan naa biti gaafattuun maqaa keetii sii bituu hin danda'u jeeni maqaa isaatiin biteef. Maqaa isaatiin gaafa bituu kana manatti akkasuma gooteetti eega bitamee waarratiin booda immoo irratti hojjetatte jechuudha. Akkasitti jechuun mana irratti hojjetattee jirti jechuudha. Anna gaafa mana kana irratti hojjetattee jettu amma immoo maallaqa soomaa yoo ofishiitii yoo harkaan qabdu jechuudha. Jira kaayichuun gaafa mana ijaaraa waan baay'eetu jira qorqoorroo jira maali jechuun kan biyya keessatti illee dhugaadhaan nuuroo waddaddee jirti wanni martuu waan didee miniin bakka birrii harkaan qabdu. Kan duraatis maatii gargaara turte. Walumaa galatti intalli waggaa 7. Mucichi kun amma mana ishii lafa ishii maqaa ishiitiin bitee kan immoo irratti hojjetame kana bakka kaayee jira jechuudha. Hin dhufiini ishiin galuuf keessa jirti jechuudha. Wal fuuldura galuudhaaf dursite garuu ishiin amma galuudhaaf jeeta akka bichaa tafeef jechuun maatiinis akka ishiin galtu ni beeku warri bira hojjennu jechuudha. Akka galtuun beeku jechuudha. Nan gala jettee ni jirti. Shaantaa qopheeffattee jirti. Uffata onlaayinii irraa hajajattee jirti. Bakka qophoftee jirti jechuudha. Garuu gaafa isheen nan galaa akkas jettee gaafatti himtu manni maqaa kiyyaan bitamee as dhuftee cintinii jechuudha achi mataayii hojjetadhu birrii kee walitti qabadhu. Obboleessi wajjin dhalatte namni garaatti keessa bahee kana namaan dira namaan jedhu. Bakka ani baay'ee tokkoon gaddi jechuun bakka na dhukkubee bakka keessi koo baay'ee na dhukkubee maaliif taananii jireenyi biyya ormaa kan argeetu namaaf beeka. Kan argeetu namaa naaha. Haati ombaa bakka yoo si dhukkubeettee siin naatu. Yoo beelofte nyaadhu siin hin jettu. Hojjedhu malee jechuudha. Baay'ee ulfaata. Waggaa 7 muluu namni biyya ormaa ture umrii namaatis akkuma san deemamu. Kan haadhoon ofii akkanatti garaa namatti jabaatte halagaan gaafa nama nyaate hinda'uun qal'aadha jedhee yaadaani. Jechuun barri nuti keessa jirru kun bara akkamii akka ta'e ani hin beeku waaqayyoon nutti araaramu. Gini bakka viidiyoo kana immoo akkana jechuun bakka dhugaa keessa kooti bakka keessa koo na dhukkuba jechuudha. Bakka waa'ee kana naas baay'ee tokko bakka lapheen koo bakka akka madaan intini na jedha jechuudha. Maaliif bakka ishii san bu'ee tanan of ilaala jechuudha. Bakka ishii san bu'een of ilaala jechuudha. Warroonni akkasitti maatii keessatti birrii argachaa jirtan. Obboleessa keessanis taatu obboleetti keessa adaada keessa mini keessa naa ta'u bakka kalaas namni hin amanamu bakka hin amanamu namni akka garaa keetis eenyutu akka garaa keessiif hin ta'u. Namni immoo biyya arabaa ijoollee biyya arabaatti jirtu kan yaadu eenyumtu illee jiru waaqayyoon tokkicha malee jechuudha. Eenyumtu ijoollee biyya arabaatti jirtu yaadu dhugaa rabbi gaafa nuti ammas teenyee cinqii madaamni guyyaatti daqiiqa takka ammatu kolfaa ammatu immoo gammadaa bakka waan fuulli keenya yookaan qilleensi hin argannu akkasitti footoo hin kaana maal jennaa kaan ofitti dinni footoo imorra min hin godhanne jechuudha. Bakka gaafsani waan nuti tolee
bakka jiraamti birrii akkuma lafa harru akkasitti fakkaata namatti jechuudha. Gin immoo akkatti miti guyyaa takka sa'aatii tokko akkatti dabarsinu warroonni biyya arabaa jiru ni beeka jechuudha. Kanaaf maallaqa keessan bilis eenyuyyuu hin amanina. Gaafa biyyaa baatan immoo buukii keessan baafadha. Maali buukii baafachuudhaaf yoo ta'e birrii dhibba sinitti fixaa hin fixu. Bakka dhibba baay'eetti jechuudha. Amma beeku garuu yeroo dura sanitti jechuudha. Inni buukii keessan baafadha jechuudha. Buukii keessan baafadhaa ta'e buukii keessan namatti kennadhaa ta'e machee mirraa baafachuu hin danda'u waan ta'eef birrii keessan buukii keessanitti ergadhaa. Immoo gaafa moo waa godhachuu barbaadanii jidduudhaan madaamii keessan eeyyamsiifadhaati ji'a takkaaf yookiin torbee sadii bakka asuma teessaniit akka isaan maatiin biyya jiru sinii barbaadu ni gootu lafa minamina isaa ta'u waan barbaaddu wanta qimee keessanii kazaan madaamii teessanii eeyyamsiifattanii ጊዜ ኮንትራታ keessan fixan waggaa 2 fixan waggaa 4 gaafa fixan galtanii maqaa keessanis godhatanii deebitu. Wanta hojiidhaas hin barbaachisu wanta fedhii keessanii hojjetatu jechuudha. Deebitanii jechuudha. Giinas teessee ati makaraa kee ergitee ni fiddaa gaafa achi geesse immoo gaafa birriin achi keessa birriin ko seexana mucaa kanatti illee ilaalu jechuudha. Barumatu intinidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf warroonni maallaqa keessan akkas gootan biliis of eeggadhaa dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taanaan maaliif nama gaddisiisa dhugaa baay'ee tokko na dhukkuba rabbi bakka keessi koo baay'ee na dhukkuba jechuudha. Dhugaa baay'ee na dhukkuba jechuudha. Ishiin garuu hanga ammaa jechuudha. Hanga baay'ee gadditee jirti jechuudha. Baay'ee gadditee jirti. Gin bakka isa amma kalee kana amma yoo jechuun taateen kun kan ta'e gurbattittiin kan jetteeni gurbattittiin jedhee waan hin galee kan jetteeni guyyaa 3 jechuudha. Ishiin hanga ammaa hojii hojjechuu dadhabdee bakka garaashi kan akkasitti hidhattee jechuudha. Baay'ee gadditee jechuudha. Baay'ee jechuudha. Ayizoo hin jedhan ayizoo bakka duraanis dura gateen gala jedheen ture jechuudha. Jechuun sila nagattee na dura galteeyyuu ani immoo sila nan gala jedhee yaadeef amma immooshin bakka akkamitti ishee gattee gala bakka jajjabeessuun qaba. Maaliif osoo ana ta'eeoo odoon ana akkanatti gatameeoo akkanatti namni kan naganu ta'e bakka jedhu baay'ee tokko na dhukkubee keessa godhe jechuudha. Na maalan godhanii waan hin danda'u nan gargaara. Warroonni immoo viidiyoo kana dhageessan biliis ijoollee zuura keessan jiran gorsaa viidiyoo kana dhaggeeffatanii miti taatee kana dhaggeeffatanii miti ijoollee sin bira jiru hiriyoota wajjin wal bartan hin haasoftu jechuun silkii hin haasoftu waan ta'e ikkoo akkas ta'e akkasitti kumsi'oota akka obboleessi ishee akkasitti ganii akkas ta'e bakka maallaqa kee akkasitti qabadhu nuti yoo walii hin yaanne ijoollee biyya alabaatti jirtu eenyumtu akka ishee illee yaaddu dhugaa rabbi dubbe eenyumtu nuuf hin yaadu jechuudha. Hundulaan nu nyaachuuf nutti fayyadamuuf nurraa fayyadamuuf bakka hundumtuu bakka nurrumaa nyaachuuf bakka nutti fayyadamuuf jedhamu hunduu maaliif akka ta'e hin beeku kan garuu dhugaa rabbiin nutti araaramu hundumtuu nutti fayyadamuudhaaf numarraa nyaachuudhaaf kan nu jaalannillee waan nu jaalatu fakkaatee bakka akkoo tokko immoo yoo umriin olillee taate yoo birrii taate yoo birrii qabaatte daaspooraa taate rakkoo ni jiru jedha. Kun amma akkoo jaalalaa miti jechuun maallaquma jira miti. Kanaaf bakka of eeggadhaa dhugaa dubbachuudhaaf. Ani sin caalallee beekatti miti kan sin gorsu jechuudha. Gin immoo bakka diraamitiire namni gaafa tokko nama maddeetti maddii hodhamu immoo goonni jechuudha. Gaafa wanti tokko namarratti taateen tokko gaafa ta'u waan sanirraa waaxiin dhalta jechuudha. Anis akkasii miti of eeggachuun qabaa miti. Bakka wanta akkasiitti sammuu kiyyatti na dhufa jechuudha. Amma mijeettiin warra bira jirtu arabii kanaan nangala jetteen jirti. Isaanis sarratanyaa fidachuudhaaf ji'a takka kan jechuun ji'a tokkoon dura isaan dura kakanii sarratanyaa hin jechaa jiran. Amma akkam akka goonu hin beeku. Ay nangala jetti galtees maal gooti sirii bashitanya taate jechuudha. Asumatti taasisee dandamattee obsitee jechuudha. Silaa maal godhanii miti intini kana hojjetatte bakka waggaa 3 illee ta'u irratti dabalatte manni illee ittiin taane jechuudha. Baay'ee bakka jechuun yaa inni beekna Joordaan keessa jireenya inni ulfaata jechuudha. Warroonni Joordaan keessa jirtan ni beektan jechuudha. Isinittiin immoo ni beektu
jireenyi Joordaanii baay'ee akka ulfaatu. Innaa amma immoo kanaan immoo nan gala jettee ni jirti. Gurbattittiin achi teessee akkas jettee ni jirti. Gin akka isheen taatu waan hin beeku rabbi. Innaa waaqayyoon bicha karaa ishee agurka maal hin jarree waan hin bira kadhannaa nan godhaa fi waan hin danda'uuf immoo nan gargaara, nan jajjabeessa, nan gorsa. Asumatti immoo bakka waanuma tokko intini jettee akka isheen bunuma kana hojjechuun barbaadan. Maaliif gaafa asii baatillee namoonni Joordaanii baay'ee ulfaataadha, hin argattus. Biiroo keessa deemtee immoo siqiitti. Maaliif silaamma ofiis tufuu cinqii keessa jirtu gaafa biiroo deemtee immoo baay'ee tasaqaayyaati waan ta'eef. Innaa kanas siniin jedha. Dhugaa baay'ee laphiin kuttirtirna jechaa jira. Bakka baay'ee tokko akka waan kiyyaatti bakka baay'ee na dhukkubee jira rabbis siniin jedha. Innaa obboleewwan koo warri biyya arabaa jirtan adaraa waaqa dhugaa rabbii ifaajii keessan laala. Umrii keessan fixuu laalaa dhugaa. Arra bakka jechuun gaafa biyyaa baanu gochuudha. Maatii keenya jijjiirreemti bakka egaa maatii keenya jijjiirreemmoo oka birrii maallaqa keessan harkatti qabadha duraara jechuudha. Bakki madaamestiniin agarreetti ol kaawwadhaa. Yaa tokko malee namni isaanillee haqa namaa hin fudhatan jechuudha. Kanis isaanirra jirus dhokkatan malee kasiif kennanii dhufanii fudhatanii natti fakkaata garuu akka kootitti. Garuu kanati hojjatte dafanii sii kennuu dhiisuu danda'a tokko jechuudha. Garuu waan siif kenna maallaqa siif kenna damooza siif kenna san si jala deebanii waan fudhatan natti fakkaatu. Dhoski bakkee baay'ee dhoskitu jira. Biffee uffata biffee keefaa algaa bakka akkasitti ol qabiin bakka waan akkasiisan keessa ol kaawwadhu maallaqa kee jechuudha. Gaafa biyya galti intini godhattee waan tokkoon godhatte jechuudha. Umrii fixuu bichaan illee homaan qabu dhugaa umrii ni deemti. Nuti immoo shamarranii wanni martuu yerootti batalatti jechuun wanni martuu yerootti bakka yoo ta'e gaa'ela qabachuun isaa ta'u daa'imas jechuun gaa'ela godhatu bakka wanni martuu yeroo isaatti jechuudha. Yeroo isaatti bareeda jechuun kan ammoo siniin jedhu sin caalaa beekettii miti. Waanuma dursu waan ta'eef jechuun jechamnis akkasuma kan dubarri wanni martuu yerootti jechuudha. Heerumuunis daa'ima godhachuunis jechuudha. Gaa'ela bakka wanni akkasii yeruma isaatti bareeda waan ta'eef jechuudha. Innaa kanarraa barnoota fudhattan jedhiin yaada. Ani mataa kiyyam yoo durallee itti mantoo himicha jetteetan jechuudha. Afaan Amaariffaatiin wajjin afaan Amaariffaa akkasitti illee yookiin intini haasa'uu baadhu nan haasa'a jechuudha. Ofirra darbee namaafis ta'u nan ta'a jechuudha. Ittan haasa'a. Dhugaa rabbii hin ergiin jaan gaafa mishin birrii ergitu kana hin ergi narraa faa liqeeffattee jechuudha. Narraa faa jiraamti uqubii walitti galanii dabarsanii namaa kennan jiraamti ji'a tokko isheen ani immoo ji'a tokko akkas. Isa kana faanarraa fudhatte jechuudha. Maaliif bakka anis waan ta'e miskiina jechuudha. Bakka baay'ee natti tolti waan ta'e isheen jedhaan. Geemmoottan lakkii wanni kun akkasii miti akkasiin jedhaan ta'inaa jetti. Mini mishakkilee lama amnaallu mini yeenoo bakka wanti miinoo tilaallechi. Gin akkasitti ta'e maatiinis immoo maatii akkasitti intini jedhanii yookaan irraa intini jedhanii fi miti jechuudha. Maatiinis ittis warra umriidhaan deeman natti fakkaate. Innaa akkasitti qaallechi amma kinoo kaadee jira. Dubbichi kana fakkaata isin jedha warroonni hamma dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffatan guddaa tokkos sin galateeffadha. Barnoota guddaa irraa fudhattan jedheen yaada. Barnoota immoo kan irraa fudhattan seentanii bahuu bichaa osoo hin taane hamma dhumaatti gahuu dhaggeeffattan barnoota irraa fudhattan jechuudha viidiyoo tokkorra. Innaa kana fakkaata walumaa galatti birrii waggaa 3 yeroo beerutti maatii gargaaraa turte inni rakkoo qabu. Hundi keenya iyyuu maatii ni gargaara. Garuu eegaas dhuftee birrii waggaa 4 wanni takka wanta isheen qabdu hin jirtu. Wanti takka waan tokko hin qabdu jechuudha. Wanta uffata jechuun osoo amma boolee galtee biyya galtee boolee taaskitti yaabbattu doorshu takka hin qabdu jechuudha. Kan ji'a takka amma keessa jirtu tanaan alatti jechuudha. Waan tokko hin qabdu. Birrii kan ittiin ijaarsisturra immoo kan itti ol kaawwatti jechuudha. Kun senitti doolaarrii gaafa biyya galee irra kasa minaamina jettee yeroo ayyaana hin ositti doolaarrii ol ka'an tire isee san fuutitti argate jechuudha. Dhumaayyuu waan tokko hin qabdu. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Dhaggeeffadhaatu obboleewwan keessan hiriyoota keessan bakka akkasitti gorsaan isiniin jedha.
guddaa tokko galatoomaa isin hamma viidiyoon biraatti walitti deemuutti nagaadhaan naaf tura.